Oromummaan faaya, arsoomni qorsoomam. Faaya jechuun kayoo laalan bareedu, kayoo nama bira taa'e bareeduu fi kayoo uffatan nama bareechisuudha. Kanaaf uummanni Arsii Oromummaadhaan faaya jedhan. Uummata Arsii biratti wanti Oromummaa caalaa bareeduu fi nama bareechisu hin jiru jedhamee amanama. Uummanni kun aadaa, duudhaa, seenaa fi afoola mataa isaa kan qabudha. Arsoomni Oromummaa malee Oromummaan tokkummaa malee hin miidhagu. Bareedinni duudhaa tokko akkaataa inni hawaasa isaatiif bu'aa buuseen leellifama. Akkam jirtum fayyaa fi nageenyi kabajaa fi jaalaltiin bakkuma jirtanitti isin haa dhaqqabu jecha imala har'aatiin biyya dammaa fi aannanii, kuduraa fi muduraa, garbuu fi qamadii, gaarreenii fi laggeenii, magariisaan badhaate lafa maddi seenaa, beekan beekumsaan, hayyuun hayyummaan, heeraa fi seera uumee ganamaatiin kiila lixem Oromiyaa Arsii magaalaa Shaashamanneetti anaa dhufu jedhamnee abbootii fi hawwaniin simatamne. Kan irratti argamnu Odaa Roobaa Neetwork ORN qophii konkona aartii mijuu isin unsiifnaa nu wajjin tura. Mudannoo guyyaa har'aa mudateen eebba kitaabaa osoo hin taane sirnatu eebbifame. Kitaabni barreessaa fi qorataa seenaa Dr. Muhammad Kadiiriin qophaa'e kan arsoomni qorsooma jedhuun bakka keessummoonni kabajaa biyya keessaa fi biyya alaa, abbootii amantaa, abbootii gadaa, hawwan siinqee, hayyoota argaa dhageettii, dargaggeessaa fi dargaggeettiin argamanitti eebban saaqame. Finna sii qajeelchi, tokkummaa sii kenni, waan kenne rabbi nagaa sii godhi, mirga sii kenne bitatti hin deebisini, ufafoo si fuudhee duubas hin deebisini, waan si kenne kana warra qabatee wal ta'ee bulu yaa rabbi nu godhi. Ilma keenya mara bakka jiru yaa rabbi nu eegi, ka alaa eegi, ka manaa eegi, ka baratu eegi, ka barsiisu eegi, aalima nu eegi, aqila nu eegi, darasaa nu eegi, naannoo kenna mulu yaa rabbi nu eegi. Sun toltu. Aadaa fi duudhaa Arsii dhugoomsuun lallaba arsoomaa kabajanii eebba kitaaba arsoomni qorsooma jedhu irratti argamtan anaa dhufuu isiniin jedha. Akkasumas ulamaa'ota urjii biyyaa, abbootii gadaa, haawwan siinqee, dargaggootaa fi shamarran, namoonni manballa Odaa Roobaa, caffee madda walaabuu, daddacha barraaq, daddacha walashee, daddacha miiloo, daddacha malkaa birmajii furfuursaa, daddacha kitibee, daddacha aananii, daddacha giraaramu, daddacha raayyaa shananii, yaa'a malkaa bal'oo fi magaalota garaagaraa irraa dhuftan anaa dhufuu isiniin jedha. Akkasuma warri daddacha guutaa goodaa, abbaan malkaa, keessummoota kallattii garaagaraatii dhuftan dikarraa osoo nafin, yaati osoo nafin, manballa osoo hin jedhin, dika osoo hin jedhin, hundi keessanuu dhuftanii keessummoota daddacha guutaa goodaa dhufan haala kana simattan hundi keessaniyyuu galatoomaa anaa dhufu isiniin jedha. Dhufaatiin keessan ka arsoomaa, kafalaa, ka milkii fi ka murtii nuu haa ta'u. Arsiin ganamaa akkaataa uumee ganamaatiin seenaa fi safuu ofiitiin, aadaa fi duudhaa ofiitiin, diinagdee fi siyaasa ofiitiin, falaa fi falaasafuu ofiitiin bulee kan bulfatudha. Arsiin ganamaa wal gargaarsan beekama. Inni sun aadaa fi seenaa ofii kan qabu, loogaa fi afoola ofii kan qabu, diinagdee fi hambaa ofii kan qabu, muraa fi murtii ofii kan qabu, daangaa fi bultii ofii kan qabudha. Arsii hojii isaattu arsooma isaa leellise malee akkanaan lafaa ka'ameeti miti arsoomni qorsooma kan jedhameef. Yeroo baay'ee arsoomni qorsooma gaafa jennu gaafii uummatatti uumaa. Arsiin abbaa kennaa, arsoomni ammoo duudhaa abbaa kennaati. Heeraa fi seera abbaa kennaati. Heeraa fi seerri abbaa kennaa gadaan abbaan kenna kaleessa tume uummanni keenya cafee madda walaabutti tumee murtii Odaa Roobarratti lallabee gadaan qooda qaba, qoonni qooda qaba, qoonni sirna qaba, sirni seera qaba, seerri jilba qaba, jilbi murtii qaba, murtiin haqa qabdi, hayti abbaa qabdi jedhan waan dhara hin qabne jechuudha. Kanaafuyyuu isa kanatu qorsoomaa jechuudha. Maddi walaabuu wiirtuu caffee waliigalaa sirna gadaatii fi amantaa uummata Oromoo turte dagatamuu hin qabdu. Seenaan gaafa caffee madda walaabuu dubbannu seenaan walaabuu jiloo dubbatamuu qaba.
kabaaboniitee ka iluu dhabuu ka haroo qunii karoobaa mitii karoobaa xaayee hayyoonni kaleessa caffee madda walaabuutti seera tumanii uummata Oromoo haala yaaddeessaa fi fokkisaa keessatti baraaran dagatamuu hin qabanii akkasuma seenaa holqa Soofumar holqi Soofumar holqa qofa osoo hin taane Soofumar abbaa murtiiti nama yeroo jalqabaatiif dhimma murtiitiin ummata Oromoo tajaajilaa turedha. Soofumar abbaa murtii iddoolee 25 biyya keessaa fi biyyoota alaa keessa ta'anii akkasuma seenaa dirree Sheekanaa Huseen seenaa dirree Sheekanaa Huseen 8 diisaree saglii anaajinaa torbii odaa roobaa jedhan 8 jechuun caasaa ittiin bulmaata sirna gadaa daldalcharratti tumamu saglii jechuun bakka bu'oota ummataati torbiin ammoo bakka odaa roobaati. Kanaafuu dirree Sheekanaa Huseen seenaa gurguddaa qabdi. Seenaan isii isa jalqabaa sirna gadaatiin sagliin achi teettee biyya tajaajilaa turte. Inni lammaffaan ammoo quraanni kabajamaa fi jaalatamaan dachii san irratti qaraamaatiin hin ture. Inni sadaffaan ammoo hayyoonni keen erga quraanni illee achirra qaraamuu dhiisee achi wal gahanii ergaa tokkummaa uummata Oromoo ergaa arsii gurraattii jedhanii keessatti galalchaa fi akaakuu ergaa yeroo dabarsan bifa saniin uummata keenya tokkummaa isaanii tiisaa turanii jechuudha. Seenaa aanolee aanaa kennaa aanolee aanaan teenna aanolee bara 1881 kan namni martinuu yaadatu lolli irratti geggeeffamaa ture waggaa 7 lola geggeeffame lola jabaa waggaa 6 achirratti geggeeffame namoonni kumaatamaan lakkaa'aman achirratti lolaa dhume jechi dagatamuu hin qabnee fi jechi yeroo marayyuu kunuunfamuu qabu ol kaahamuu qabu jecha gaafa sabboonni keenya aanolee irratti dubbatan lubaan bulla malee qubaan hin bullu jedhan. Lubaan bulla jechuun ilma keenyaan bulla aadaa keenyaan bulla nama ardaa beeynuun nama gosa beeynuun ilma akkasiitiin bulla malee nama alaanutti dhufeen harka baafnee filannee ofirratti hin fillu jedhanii harkaa fi harmi uummata keenya achirratti murame jechuudha. Seenaa kana boqonnaa tokko keessa wanti jiru. Inni biroo odaa roobaati. Seerri odaa roobaa irratti lallabame fageenyi san daangessu akka ammaa kanaa miti. Seerri odaa roobaa bakka itti dhagahametti dalaga. Oromiyaa keessa iddoo kamittiyyuu seerri odaa roobaa irraa lallabame fageenyi sin daangessu murtii yeroo jalqabaatiif uummanni Oromoo lallabate odaa roobaa irraa facaatee kanaafuu murtiin sun immoo waashan qabdii hoodaa fi qooda qabdii murtii haqaa qabdii karaa jinfuu qabdii baajii lamaan qabdii jechuudha. Oromoo waan jedhu ilkaan baay'inni haqqeen doogu jedha. Arsiin sikkoo mandoo guutuun asitti argamuun shartii. Arsiin hadiyyaa kan baataa asitti dhufee arsiin bakka adda addaa rabbi isa kaa'e dhufee namni 25 yoo bakka tokkotti wal gahee waan arsoomni isaa qabu dubbatee addaan gale samaraa barbaanna malee guddaan barbaanna. Guyyaan ardaa guyyaa biraa irraa adda isa godhu. Arsiitu wal gahe. Arsii tahee wal hin geenne arsooma ofiillee qabatee arsiillee tahee itti wal gahe. Guyyaa akkasii. Arsii jechuun maqaan ilmaan sikkoo mandooti. Ilmaan arsee. Arsoomni ammoo midhaagumaa fi badhaadhina rabbi isaa kennu. Ilmi namaa qotachuun wanni duubatti hafe bocachuun barachuun siyaasaadhaan wanni duubatti hafe hedduun lafa arsee lafa ilmaan sikkoo mandoo diinatu isa al'ooluu ture. Ciqiletu isa dhiiba saba biraatiin ijaan isa laalan ija isa gammadduu fi ija walgahii fi marii isaa gammaddu waggama muraasa eega agarre amma qabatamni ar'aa guyyaa biraatiin wanni adda isa godhu guyyaa ilmaan arsee walgeettee atoota taatee waan ofii dubbatteetuyyuu ar'a duraan teessuma ambaa guuttee galti waan ofiin dubbattu. Yoo waan ofii dubbattu inni illee of hin beeku of wallaalchisanii shilla of godha. Ambillee lash isa godha. Si galaa jiraami shillaan afaan ambaatiif eeggadhee bara. Ambaan atoota haasayaa jecha ofii yoo waa keessa buuse xiqqoo beeytotii biratti waa fokkifti. Shillaan warraa suni lashii kenna kana. Irriin cicciisan haala isaa duuba aansan ija laaftuudhaan laaluu turan. Achirraa baratee inni illee of hin beekuumi waan ambi isaan jettu ofiin jechuufi. Akka ambi isa laaltutti of laaluu ture. Uffataan fooyya'uu dhabee dubbataan fooyya'uu dhabee
of tahee dhaabachuu ture amma reefu of tahee dhaabachuutti bayaa jira ilmaan arsee. Arsoomni qorsooma jechuun isa san. Arsoomni qorsooma. Ummata Arsii biratti jecha dagatamuu hin qabnee fi faaya oromummaan qabdu keessaa isa tokkodha. Jecha faarfamuu fi kunuunfamuu qabudha. Qorsooma jechuun ummanni Arsii haala rakkisaa fi yaaddisaa ta'e keessatti kan waliif birmatu jechuudha. Ittiin bulmaata Arsii siqqoo mandoo keessatti Arsiin yeroo seera baasee lallabu akkas jedha. Kadhabee hirphuu, dhibamaa gaafachuu, ollaa gargaaruu, hangafa kabajuu, manguddoo kabajuu, dubartii kabajuu, ilma namaa namummaa isaatiin kabajuu, daa'imman aadaa fi adabaan guddisuu, seenaa fi aadaa ofii beekanii ittiin buluu fi ittiin boonuun waan kaleessaati jedhama. Arsiin seeraa fi sirna kana waan qabuuf uummanni Oromoo hundi isaanii arsoomni qorsooma, Arsii jirtuu duuti hin jirtu, gadaan kan Arsii, Arsiin kan dhugaa, dhugaan kan uumatinuun jechaa turan. Jalqaba hidda latiinsaa gaafa qorattu dikarraa kaa'ata, daddacharraa kaa'ata, abbaa gosarraa kaa'ata, abbaa bokkurraa kaa'ata. Gaafa daddacha dikaa dhiitiin hin qorattu namni daddacha dikaa sanitti dhalatee dika sanirraa gara inni bobba'e faana isaa hin beekta jechuudha yoo dika dhayte. Yoo ammoo gubbarraa qoratte seenaa qulqulluu argachuu hin dandeettu. Garuu gaafa dika dhayte ammoo ilmaan teenna asirraa tahorree karaa kana bobba'atee karaa kana qubattee achirraa faana hin argatte. Faana san qabadheeti ani qorannoo kana geggeesse. Qorannoon kun ka fuudhee Affaar na buusee Maaraqoo na buusee haga Buttaa jira. Ayyaana achi kabajee beekanii Buttaa jiratti ofii kiyya Arsii bakka bu'ee kalee Arsiin Buttaa jiratti korma qalee waan ta'eef akkasuma Shonee Hadiyyaa keessa Shonee Katamaa Osaanaa Kaambaataa Walaayitaa keessa uummanni keenya kun faca'ee akkasuma naannaa Amboo Wallagga keessa illee iddoolee hedduu akka inni faca'ee jiru faana tamtu na kaase faana dikaasantu na kaase ta uumee ganama daddacha uumee ganama uummanni Arsii irraa olore jechuudha. Kasikkoo uummanni irraa olore. Haala kanaan deemee uummata kana walitti qabaa ture keessa deemee balbala isaanii ka'ee abbaa gosaa 1,000 fi wayi barreessee dubbisee akka qabaan. Mee akkam ture sagantaan har'a? Ajaa'ibno maal jedhaa sunsumni Arsii hoomeexii laga keessaa Oromoon deebise aadaa takaleessaa jedha. Meexii laga keessaa gaaddisa qabdii, yaa'a qabdii, qabbana qabdii, aadaan booji'amte deebuu qabdii, dhugaan deebitee jirti, waaqa galata jedha. Wayyaan hadhaa nu kalee dikshinara, nu warra kitaaba, barruun odoon bahin abboonni keenya matatti barreessanii, qomatti barreessanii, jarra 150 gizee mootummaan kolonii harka nu qabee, ija nu qabee, dirra diriirtuu mudaatitti nu hidhee, nu tumee, uffata nurraa ciree, wareega nurraa ciree, gadaa keenya hidhee, hawwata keenya uffata irraa ciree, uummata itti du'ee itti cechee aadaa qabee ilmaan ga'eedha. Ilmaan maal jetta? Ilmaan wanni jedhu aadaa nutti cechine tana jedha. Aadaa jechuun maal jechu bulmaata. Fuudharra bulmaata, nyaatarra bulmaata, uffatarra bulmaata, nagaarra bulmaata, barumsarra bulmaata, tokkumarra bulmaata. Bulmaata qabu kana sabni biraa qabaan tan jedhu. Ammallee deebi'ee bulmaanni kenna gamtoominna akka Arsii siqqoo mandootitti akka Oromootittu teessoo shaniin ka walii gaafatee bulmaata ofii naannatu Arsii qofa. Ilma keessaniif Ilma kiyyaaf Dr. Muhammadiin akki jedhu akkuma teessoo shanii nu qabnu himatamaa qoralamaa murticha teessoo shaniin gaafatu seenaan si gaafate adda birkanaa'eeraan jedhaan. Seenaa birkanaa'e kana afaan kamiinuu haasabab sabalammi Oromiffaan bahee jira, nu gahee jira, si cinaa dhaabanneerraa qeerroon qarreen abbaan gadaa sheenni qarreen abbootii amantaa kitaaballee cinaa dhaabanneerraa waadaa sirraa fudhanneerraa hin dubbifnaa qeerroo dabarsinaa ilmaa dabarsinaa waan dabarsine kan hojiirra oolchinaa atis afaan sabab sabalammiitiin hundaafuu kasi fakkaatu hundaa ammatee ilmi Oromoo kitaaba baasee badhisee akka laatiin goda keessatti hojjetamee ba'ee ol ba'ee afaan Oromoo ta'ee dubbisee nu boonsetti akka nu baayu Dr. Muhammad Kadireen amaana ati baafte biyyaan ga'u biyya barsiisuu seenaa dabarsuu waadaa seenaa waan barreessit afaan kamiinuu galmaan ga'u warri gaazexeessaa keessaa duubaallee isa cinaa naa dhaabatu nama akkanaa itti hundoofne cinaa dhaabanne kunuunfatu waadaa seenaa akka nu jedhaani.
arsoomni qorsoomaa qorsoomni dawaadha. Uummanni Arsii gaafa seera tumee lallabatu uumaa isaa dinqisiifachaa wayyooma isaa eeggachaa uummanni hir'uu uuman guutuu jedhee seera biyya lafaa lallabata. Ilaalchaa fi sirni sabni tokko yeroo dheeraaf itti fayyadamaa ture duudhaa jedhama. Duudhaan aadaa hawaasa Oromoo keessatti beekumsa ganamaa kan siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaatiin wal qabatu kan hin laaqamnee fi hin falamne qaba. Haalli waliigalaa Arsiin sikkoo mandoo ittiin jiraatu arsooma jedhama. Uummanni Arsii akkuma aadaa, duudhaa, safuu, seenaa fi ittiin bulmaata bareedaa qabu dabalataan uummata Oromoo fi Oromiyaaf hayyootaa fi iddoolee seenaa qabeettii hedduu gumaachee jira. Isaan keessaa akka fakkeenyaatti madda walaabuu, holqa Soof Umar yookaan abbaa murtii, dirree Sheek Huseen, odaa roobaa, aanolee fi ashalamuun seenaa bareedaa waliin uummata Oromoo fi Oromiyaaf gumaacheeti jira. Kan hafe boriif waaqni ittiin nu haa gahu bulfannee kan har'aaf cimifannee goolamne fayyaa fi nageenyi kabajaa fi jaalalti isiniif haa baay'atu. Wardii Muhammad.